Mer surprising ko. Lagu no si dufaram. Surprise. Kanada surprising ko. Kuno kanan. Sekarang na gote? Jarjari. Nawana aje super bar tidak harus tidak latih tes. Ana riya ko tere si amane si dukar fiat. Nawana aje super bar tidak harus tidak latih. Turba yo si amane ko. Nagat bisa. Obsa. Jarjari nati. Tas gabay. Maaliif akkan si deebeta? Namni sitti buuta kondo. Yoo sabu keerna sin jedhe akka tina duukaan dhumne beekaaf inni surprise godhee si hin ariifatin obsa qabaadhu. Kanaafuu kattuutti isaa jinni naasee waan jiru. Ishee waan balleessitiin qabdu dhaggeeffadhu. Utuu isheenii isa bira deemnaa sin jette dhufuu dandeessaati. Kanaafuu dhufuu dandeessu. Kanaafuu isheen balleessan qabdu. Ani immoo gaafa na ilaaltu nama si ajjeesu barbaadu sitti fakkaadha. Yookaan immoo nama si ajjeesaa ture sitti fakkaadha. Maaksin sun eessaa dhufe? Maaksii sanaan lafaan arge. Guyyaa sana ni yaadadha gara mana barumsaa deemaa ture. Utuu mana barumsaa deemaa jiru namni wayii maaksii na fuulduratti gate. An daa'ima gate seen fuudhee maaksii sana. Haguuggii fuulaa jechuudha. Isaan booda kan inni gara mana barumsaa fide. Wanti tokko yaadadhuun ture. Wanti irratti darbaa ture itti yakka hojjetamaa ture sana takka natti yaadatamne ture. Kanaafiyyuu shira xaxamee natti kennameedha malee maaksii sana waan hin godhin qabu. Yookaan immoo yakka ittiin hojjennu. Yakka kana kan ittiin hojjechaa jiru barsiisaadha fi fakkaattoota isaati. Si galaadha miti. Kanaafiyyuu an homaa tokko sirratti yakka kam yaani. Yoo na amanta ta'e na amani. Har'a kana si buqqee dhufeef kana sitti mufadha. Amani jechuudha. Tole rakkina qabu. Na amanuu dandeessa, na amanuu dhiisuu dandeessa. Kanaan booda ansi amansiisuudhaaf waa tokko homaa hin godhu. Guyyaansa gaafa ga'e dhugaasaa ati hin baatu. Kanaan booda sossobuudhaaf yeroo hin qabu. Haga kana amansiisuuf yaali godheera. Isa kanaan booda garuu isheen gaafa dhugaa bartee dhufuu dandeessa. Yeroo sanatti immoo tarii anas jiraachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu ati riyaashii isa sirriidha. Sossobii. Kunuunsi. Guyyaa tokko arguu dandeenya. Kunuunsi. Obsati yoo obsite malee addunyaan kun hin cimti. Amma sirra deebi'een sitti addunyaa kana yoo obsite malee mo'achuu hin dandeessu. Obsa qabaadhu. Mudhii koo hidhadhee jireenya koof cimsa. Ufaatii koo dhiisee nabdii ofitti odeessa. Beela har'aa obseen quufa borii ilaala. Gommaa koo galee ta'eera mabshaala. Abshaala karaa maqee kasan ta'uu deege. Hiyyummaaf doofummaa nan baqadha fiige. Kana natti fiigu nan bokossa diige. Abshaaloo abshaalaa bareeddu akka moggee. Ibsee. Tole egaa nama akkam ta'e? Deemee bakkaan kanaan booda dhufuu hin danda'u. Maal jechuudha? Dhufuu hin danda'u. Ati maaliif gaaficha ariifatte dhaabattee mucaan dhaggeeffattu? Hin dhufus hin jedhee deeme. Eessa deeme immoo? Lafa inni deemu beeku garuu hin deemu kanaan booda dhufuu naan jedhu. Ana amma maalan godhuu qaba gaa? Ani hin beeku. Kanaan booda sitti mee miti anneen gadda maaf ariifattee baate? Aareen ture kanaaf dhaqa bosona guddaa sana keessa nageessuu hin qabdu ture. Inni otu si miidhuu barbaade bosona sana keessatti keessa si dhiisee hin ba'u. Si miidhuu barbaade. Amma maal gochuun qaba Aareen? Ani beeku bakka kanaan booda ni deemeera inni. Akkamitti hin siree zaree anam? Bakka sichi falan qabu mucaan deemu. Lakkii akkasumatti eessa deema itti yaadda eessa dhaqa? Bakka dhaquun qabu bara. Iddoon kunatti namanne bakka garuu nan deema naan jedhee.
Otoo sin haasofsiisan immoo hin deemne. Nan deemu naan jedhee malee lafa deemu natti himni ati maaf ariifatte deengad ammam si kadhadhe. Wanta yaadeera jechuudha. Amma haruun maal si godha gaaficha maaf ariifatte. Sidha kaa jalqaba natti himtu ture. Utuun abshaaloo buqqee na siin jedhee dukkaa deemta turte bosona sana kee. Inni galeera garuu ibsee sirriitti natti himuu qabda ture. Xiqqoon ishee natti ibsuu qabda ture bara. Akka tana dukkaan deemne waan beekuuf rakkeetti si keessa. Natti haaraa jirta ibsee. Baay'een sitti haara kunuu akkana dhaabdes taasee yoo ibsan qaba. Maal jechuudha? Kolfi taasisayyuu. Nama kolfaaru sitti fakkaadhaa? Maaf akka ittiin nattaasuuf taree. Nama dhibda garuu. Maaf ariifattaate garuu waan hunda isaati. Maalittan ariifadheen? Engadda dhaabbattee qodaa soofistuu baate miti. Maal akkati yaadde maalittan beeka bosona sana keessa na geessite atis? Utuu si miidhuu barbaanne koo bosona sana keessa si geessinee sin gadhiifte. Anammoo maal godhee abshaalutti deebi'ee haasa'uu danda'a? Akkamittiin an sirreessaa ga'a wanticha? Kana booda bakka abshaaloo argachuu hin dandeessu. Tiri lammi. Ormaan narraa ammoo akkam cimaa. Barumsi irraa qormaati jakkalli cimu. Utuu boqonnaa kana nun baafne ta'ee baay'eensa. Utuu boqonnaan kun hin geenye ta'ee qormaata irraa dhiisee nan ba'an ture. Maal hin baa ture amma? Amma immoo boqonnaa waan jirra. Sitti cimee qormaata cinaaf salphaadha yeroo waan dubbisne walii gadi fandalaltaa isaa barataa fakkaata. Fandalaltaa. Afaan eessa tasaa jirta. Cimaadha garuu cimna keenya keessatti dabalanii mashaadha. Cimina qabda. Wanti qormaata garuu kanan jedhu. Garuu ani kanan jedhu barsiisaan baay'ee dogoggoree bara. Bashaatuun amma kana kan baddee turte amma kanas immoo kan rakkachaa turtee fi daafii barsiisaadha jedhanii nageenya. Nageenya. Angoo waan nageenya qabu. Quban qabu maa waan tokkoon barumsa koona. Takka nama jeessitta lammi. Maal jechuudha? Nama ta'eetu hin jiru akkamitti nama jeessa? An nama jeesse takka. Takka nama jeesse. Nama jeesse? Dirree barnootaa irraa maabbi. Takka nama jeesse. Abjuu yoo ta'e malee dhugaatii innaan kun nama jeestee maal ta'e abbee kun? An dhaladhee dirree barnootaatti ammoo bahe malee daandii nama jeesse jiru taasisee hin beektaa. Dhiisi kan maan nama kana sinaasisu anu waa bira abjuu wayiin abjoodhe malee nama. Maa hin abjoodhe? Abjuu maqaa nama jeessan nama na jeesse. Qoosta moo? Anoo nan qoose abjuu wayiin natti ta'e innoosa. Maal akkamitti namni nama jeesse lafa sanarra jiraata? Qoosaa yoo ta'e malee? Abjuudha abjuudha. Abjuu barumsa irraa akkami? Nama jeessee deema. Qoosaa yoo ta'e malee kun dhugaa isaanii abjuudha noo dhiisi. Barumsa irraa akkam qormaati ciccimaa? Qormaati ciccimaa gaariidha. Nama jeessu jechuun maal jechuudha garuu? Abjuu yoo ta'e malee qoosaa yoo ta'e malee nama jeessee mana biraan teessu. Dhiisi kaa amma isa keessaa ba'iiti. Bashaatu argiteettaa yaadda? Bashaatu argeen ture. Akkas dabalu. Garuu meesheen jedhani barsaa boodanaa bukkee jala immoo torban lama jedhanii akkas turteedha. Barsaan boodanaa dha guyyaa guyyaa nu barsiisee jedhan galgala immoo dhaqee mucaa dha inuma garafaadha inuma tumaa dha. Dhiisi nama chitee seetti waan baay'ee bartee galteetti fakkaata. Jijjiiramteettu as keessa gaafa leegalee deemti ishees. Garuu meetu maasofnuumu barsaan boodanaa baay'ee dogoggore baay'ee dogoggore lama. Garuu anaan immoo hojiin keenyas na gaddisiisa. Baay'ee bashaatuun barattuu cimtuu akka ishiin taate beekta miti. Atis akkaataan dubbii keenya kanaan duraas na gaddisiisa maal jenne atis baay'ee irratti haasaa turte akka wanta mucaan balleessaa guddaa qabdutti haasaa turte. Miti kaalaa amma isheen barumsa irra tokko barumsa ishee irraa kaatti barsaan boodanaa akkamitti itti jijjiiraman dhala isaan taatuu fi amma bashaatu akkamittiin amma kanan haffanee ajjeesuu malee maaltu saafe amma jalama guutuu mucaan rakkattee achi buuteen ishee dhibamee kan barbaadaa turree fi kan miidiyaan kan gabaasaa ture kanaaf bashaatuun baay'ee na gaddisiiste. Garuu immoo akkamitti otoo balleessitee immoo isheen inni dogoggoruu qabaa. Dogoggorri al tokko tokkoon jiraata garuu nus akka wanta mucaa kana dudduuba ishee deemnee ilaalaa turre itti rattaasaa turte. Keessumaatti baay'ee haasaa turte. Garuu dhugaa ishee jirtu dhugaa kan ishee wanta adda baheen jiru ammammaatti beeki. Garuu callimanne jennee rattaasaa turre garuu egaa dhugaa ishee rabba baasu jennee mati dhiisnu. Bashaatuun amma barumsa isheetti barattee barumsa jalqaba sana
isa tuttuu deebitee baay'ee natti tola. Nama dhugaan jiru baatutti garuu balleessaa keenya keessumaa balleessaa keenya sittan muraa baay'ee foggoraa turre baay'ee itti qoosaa turre akka wanta isheen jira mitiire akkasumatti akka nama ishee ofiin baatee galtu taasaa turre balleessaa keenya. Garuu barsiisaan boodanaa kana gochuu qaba. Ooma ta'e daa'iman taatuu fi amma bashaatu. Ooma waan barbaade ta'e iyyuu. Gochuu hin qabu garuu barsiisaan nama barsiisaa ta'e malee maqaa kennee malee nama waan ta'eef jaallachuu hin danda'amu. Amma kana hin dhokse lafarraa balleessuu malee wanti saafee jira amma dacheema kanarraa ajjeesuu malee wanti saafee hin jiru. Amma kanaaf iyyuu boqonnaan xumurame waan ta'eef sa'aatiin sakka hin deemne gara mana barumsaa. Hello. Hila. Nagaadha. Nagaa keessanidha. Jira galata isaa. Maarirraan keessa jirta dhimma Abshaaloo fa'aa wal argitanii beektu? Lakkeen argee hin beeku. Dhufeen beeku kilaasii waamoo tokkoyyuu? Inni kilaasii dhufee hin beeku takkaan mana Abshaaloo argee hin beeku. Lakkii dhugaa kon jechaara maaliin sin sobaa? Moo na sobaa jirtati? Innoo mana barumsaan dhufu waan ta'eef keessatti isaa argaa jettaniitu. Dhufeen beeku kilaasii waamoo tokkoyyuu? Lakki. Tasuma hin seenne? Bakka bashannanaa yookaan iddoo boqonnaa isaatti agartee hin beektu? Yeroo kaan nan arga naan jettee turte iddoo boqonnaa isaa beeka lafa inni itti bashannanu beeka naan jettee turte amma kana dhufuu dhiisuun isaa ga'an beeku. Kana booddee sa'aatii isa garte yeroo isa garte atattamaan na beeksisi. Tolee rakkinaan qabunnoo. Dhimmi kun dhimma qoosaa miti. Kana booddee bakka itti argitetti sa'aatii itti agarteetti na beeksisi. Dafnee atattamaan to'annaa seeraa jala oolchuu qabna. Sin eega bilbila korratti bilbili. Bilbila kee eega natti himuu qabda hordoffii to'annaa seeraa jala ooluu qaba mucaan kun. Tolee sammoo. Kanaaf callistee bira darbuu qabdu dhimma kana. Akka qoosaatti qabdee akka taphaatti qabdee bira darbitu tun taane natti himtee iddoo akkasitti na argattee na beeksisuu qabdu. Kanaaf sin eega. Tole. Tole garuu jechuudha. Garuu maaltu ture? Abshaaloo argee hin beekaanoo. Haa? Hin agarre naan hin jenne amma? Sin sobuu barbaadee miti. Maaliif ree? Maali yaadde? Otoon hin beekin bakka sana dhaqee ture. Na beeksisi gaafa agartu akka carraallee yoo argite siin jedheen ture kana booddee nama tokko hin amanin. Hiriyaa kootii maatii kootii nattaana barataadha barsiisaadha kilaasii kootitti nama tokko hin amanin na beeksisi. Akka kanaan dura qoosaatti qabdee bira hin darbine. Tolee rakkinaan qabu ani otoon hin beekin hin naqin sarpiraayisii naan jedhanii achi nageessan malee bilbila fa'aa qabadhee inni ture. Maanni sarpiraayisiin amma argee hin turre hin agarre naan jette Abshaaloo. Dhimmi kun dhimma qoosaa miti dhimma xabaa miti. Seera qabatee jira. Dhimma lubbuu namaati. Maal jechuu keetii akkamittuu argituutu hin argine naan jette. Nasro maalirra geesse dhimma abbaa bashaatuu fi bashaatuu sana? Dhimmichi akkuma naan jette xumuraan jira. Mucaasaa sana bareera. Bashaatuu bareera. Akkuma naan jettetti hordofee hunduma isaa bira ga'an jira. Mucaa barattu sanas gaafadheera bashaatuu jedhanis gaafadhee mucaa bareera. Gara abbaatti immoo itti deemaan jira. Gara abbaa isheetti deemaa? Gara abbaa isheetti deemaan jira. Akkamitti haga yoonaati guyyaa lama gidduutti ture kanan lubbuu isaa balleessi jedhe. Garuu haga ammaati waa tokko iyyuu gochuu hin dandeenye. Infoormeeshinii qofaa funaanuuf har'a torbee lama fixaa'eera. Mucaa bare waan tokko immoo si gaafadhe. Itti yaadeen taa'ee xiinxaleen waan si gaafadhe dheetan ture amma kana. Mee waa'ee ajjeechaa kana yookiin ajjeessu kana yoo dhiifne hoo. Deemsi koo immoo amma ka'ee amma keessa lixuutu hin taane mucaa isaa gaafa hin argu natti tola. Yaada biraa maddisiisuu hin dandeessu. Mucaa isaa baay'ee bareeda natti bareedde mucaan isaa kanaaf ajjeesuu harka irratti ol fudhachuun jibbee bara. Na dhagaartaa na waan si gaafadhe dhiifama guddaa yoo hafe ajjeesuun sun yoo hafe waan biraa goone lubbuu isaa hin baafnu dhisa. Na dhagaartaa murtoon kuni harka kee keessa jira harka koo keessa jira waan an godhi jedhe goota waan an raawwadhu jedhe raawwadha sii galee waan ani murtoo kana fudhadhe anumatu beeka murtoo kana immoo murtoo keessan deebi'amne kanaaf iyyuu hin ajjeesu jetta taanaan wanni kun haa jijjiiramu jetta taanaan mucaan kees baay'ee bareeddi kana dagachuun qabdu
Mucaan kee akka baay'ee bareedu hin dagatin. Mucaa bareedduu qabda jechuuma kooti. Waa'ee mucaa kootiif Na dhagahi. Na dhagahi na sirru. waa'ee mucaa kootiif waa'ee samaatti wal ilaallate. Waliin ilaallatu garuu yaaduman kaasuu barbaade malee. Kanaaf iyyuu waan na jenne kana abbaan bashaatu haaduu ajjeesuu qabda ajjeesuu qabda. Nan ajjeesa yoo jette sittim hin ajjeesu yoo jette filataan se'a. Garuu guyyaa lama qofa ture kanan sii kenne guyyaa sana. Mucaa sanarraa ajjeesuun natti ulfaannaan yaada jijjiirrattanii si eegaara nama. Mucaan immoo mucaa barsiifataa jiru qaba. Bashaatuun mucaa gaariidha. Mucaa bor guddattee iddoo guddaa geessuudha. Yaadan jijjiirrattu ati. Yaada jijjiirradhee si eegaaran. Erga duunee booda yaada jijjiirraa. Jijjiirrattanii isa akka namaatti yaadda. Akka namaatti yaadaan jiru. Yaadda. Isa jechuu koo miti yaadda akka namaatti yaaddachuun koo akkuma nama deemu karaarra deemutti yaaddaa isan dhiifama. Na dhagaartaa. Yeroon nuti qabnu kun yeroo isa dhumaati. Si galaara yeroo dhumaa kanatti immoo of oolchuufan fiigaa jira. Atis immoo of oolchuuf fiigaa jirta. Anaafi kanatti hojjetaa jirta. Mataa keef jetteetu. Itti na deemus. Dhagaarta miti. Kanaaf iyyuu dirqama torbee kana keessa abbaa bashaatuu du'eesaa dukkaana balbala isaatti dhaabatu arguun barbaada. Xiyyeeffannaa guddaadhaan kan nurratti hojjetaa jiru isa. Kan bashaatu salphaadha. Erga abbaa ishee gaggeessinee booda isheen of gaggeessuu dandeessi. Isaaf hin yaadda'in. Ishee sitti darbeen ajjeesaayi? Isaaf hin yaadda'in. Ammaaf bashaatu irraa kan ati barbaaddu yoo jiraate icciitiiwwan jiran ba'umsa abbaa ishee galumsa abbaa ishee saayitii kam akka inni turu eessa akka turu kana mucaarraa argachuu qabdi. Wal barteetta miti ishee wajjin? Wal baree. Informationii kana guutummaasaa isheerraa funaanuu qaba. Isheen si gaafatte garuu dur wal faana baranne. Tole. Nama firaatii yoo jettee mucaan si amanuu dandeessi. Abbaa bashaatuu erga iddootti galchinee booda kan bashaatuu yaadda'ina. Salphaa ofiyyoo ajjeesuu dandeessi. Otoo nuti harka keenya iyyuu hin balleessi. Kun kan ta'uu qabu garuu torbee lamaan kana qofa. Si galee torbee lama qofa kana booddee yeroo nuti qabnu. Du'uufillee jiraachuufillee torbee lama kana gidduutti waan sitti kenname raawwachuu. Tole. Nan deemaa deemsan deemu nan deemaa. Inni ilaala walumaan ilaala. Torbee lama gidduu. Tole. Torbee lamaan kanatti dirqama dukkaanni balbala abbaa bashaatuu dhaabbachuu qaba. Abbaan bashaatuu du'ee dukkaanni balbala isaan dhaabbanne taanaan balbala keerran dhaaba dukkaana. Maali ani ofiin yoon isa dhabe ofiin of ajjeesaa inni. Ishii ofii of muree du'aa koo fudhadhu. Dhagaarta. Yoon isa ijaan arguu baadde ofitti hin deebi'ee of ajjeesaa inni. Kana immoo ni beekta bareechitee waa eegu. Akkamitti finiinsitee akkasitti natti dubbattaa? Dukkaanni torbee lamaan kanatti balbala abbaa bashaatuu dhaabbanne taanaan balbala kee dhaabbachuun isaa waan ooluuti. Itti yaadaa. Isa kana atin xumurtu yoo taate anumtuu sii xumura. Nan xumura bakka. Sii galee? Nan xumura. Xumureera. Deemuu dandeessa. Naguma? Nagaa. Akkamati? Nagaa. Maalatu nama na fakkaata maal? Ki anuun hojiin deemaa haaraan jejjere maal? Waan tokko iyyuu. Naanne. Irrifatteerta maal? Akkasuma. Hojiin deemaa haara. Ilmaafis si barbaade ture? Garuu asoo itti tasgabbaa miti tasgabbaa hin attaasoo. Lakki hojiin deemaa haara ammalee. Ammaluma kooti. Ammaluma kooti. Eessa deemaa jirta? Akkas. Maaf rifattati tasgabbaa hin attaasa isin jedhan safara kana jiraattaati? Gubbaa. Gubbaa gara kam? Gubbaa. Gam gubbaan? Safara olii. Gara olii. Si barbaadeen ture? Maaltu jira? Hojiidhaafi? Lakki dhimma biraaf hin si barbaade waan si barbaadu fan qaba. Balleessaa jira? Naannoo kanatti waan naa hordoftu qabda. Safarri keenya nagaa. Waan tokko hin jiru. Safarri keenya nagaa. Maaliif naatati hin nahin? Kana immoo waa balleessee naa artati. Anoo balleessaa hin qabu. An balleessaa. Maaliif beektee akka balleessaa hin qabu? Anoo hin qabu. Anoo ganama hojii namatti hojii fiiguudha. Biddeema nyaadhee buluuf hin fiiga malee nama tokko iyyuu. Amma kan si barbaadee fi naannoo kana jiraatti argitee gubbaa lafatti jiraattu kan hin beeku safarri keenya nagaadha waan tokko hin jiru jetteetta. Naannoon kun nagaadha waan tokko iyyuu hin jiru.
Ganamas galgalas nagaadha rafnee bullee baanee hojii keenyaa gaane wanti tokko iyyuu hin jiru. Wanti wal hordofan wanti waa barbaadan hin jiru. Kan keessa maaltu bade? Nama bade jira fira bade. Amma kana nan yaasaidhaaf miti kan isin dhaabeeffan. Ati hirrifattee baay'ee naati haasa arta kana balleessaa qabu. Wanta tokko rafan anu nama hojii fiigaa jira. Hojii nama hojii keessa jira kanaaf. Kanaafan si dhaabeenis maafan si dhaabee safara kana jiraadhatteeti. Safara gubbaa safara olisiin beektanii mana gidduu ol ba'anii safartii akkas mana tokko xiqqoon tokko jirtu. Gara lagaatti gadi buusu. Erga akkas ta'e nama na hordoftu qabda. Nama na hordoftu qabda. Eenyu? Ati. Maana hojii godhisen nama hordofaan? Na dhaggeeffadhu qa. Lakkoofsa bilbila kee naa laattaa. Bilbila kee si bilbilee waan natti hin tuqamte. Tole. Natti himi. Duwwaa 9 duwwaa 8 duwwaa 5. Siin bilbila sa'aatiin si bilbiletti. Waan isin gaafadhu naa deebiste. Deemi siin bilbila. Tole. Boon hojii jiraadhe immoo dhiifama kaa'e. Dhimma seeraati. Tole. Qoosaa miti. Tole. Dhimma biyyaati siin bilbila. Gaashi poolisii. Maatu jira rakkoo jira gaashi poolisii. Siin bilbila siin jedhee deemi. Gaashi poolisii rakkoo jira natti maa. Siin bilbilaan siin jedhee deemi. Tole. Siiniin waan isa barbaade beektaa? Amma dhugaa rabbii siif wanta hundumti iyyuu addanatti ta'e. Barumsisi akkan itti baradhu nabe. Kanaan dura waan ta'e hin beektanii na qabanii waan barbaadan godhan amma immoo akkan itti baradhu nabe mana barumsaa keessatti dhugaa. Otumaan jechuudha. Otumaan nan baradhee yaadeetiyyuu barachuu hin danda'u. Maaliif akka ta'e beektaa? Hundumti iyyuu dhugaa qorumsa sana hunda keessa darbe jechuudha. Amma immoo ishee heerumtee galtee fa'aa jedhanii mana barumsaa keessatti natti kolfaa jiraachuun kun. Isa akkas hin jedhin yaati. Isaarraa qofa ilaaluu hin qabdooti. Isa yoo milaala gaarii godhaa yemmuu akkatti kaasee jechuudha. Amma irratti waan na gammachiisu nabaa jira. Beekaam naa galaan amma koo miidhamnee jedhaan jiru mani garuu jarjariin wanti hundumtuun darbaa wanti hundumtuu sababa ta'uuf qaba waan ta'eef akkasin ta'eeti. Qormaatan qoramaa jiru kana jechuudha. Waaqarraa seexannumti yoo ta'u gadi buutee akka kooti qoramaa jiru. Maanni waan barumsa kana yoo dhiisee dhugaa. Naa galaam yaadi kee garuu jechuun miirati keessa jirtu hubachuu nan danda'a. Anis utuun bakka kee bu'ee akkasumaan godha garuu saatii kanatti barumsa dhiisuu hin qabdati. Sila kaayyoo ittiin jalqabdeef qabda. Isayyuu qormaati jireenya keessa waanuma jirudha. Saatii qormaati si mudatu hundumaatti asii abdii kutuu hin qabdu. Beekaan baay'ee ulfaata garuu barumsa dhiisuu hin qabdu. Ati beenaan hubanne. Naa galaam yaadi kee beekaam garuu jechuun barumsa barachuu akka qabdu beektamti. Beekaa. Barumsa barachuu qabdu. Ati naaf hin hubanne beektaa dhugaa. Ana kan na barsiisaa jiru abbaa koo qofaadha. Abbaa koof jechaan barachaa jira nan beeka. Garuu waanan godhu na beeka. Qorumsa bakka akkamittiin asitti madda dhugaa. Gara mana barumsaatiin qorumsaa gara hiriyoota kootiitiin qorumsaa gara itti goruun na beeka. Amma saatii kana dhugaa anuu sitti himachuuf. Anatti beektaa dhugaadha. Abbaa koo gargaaruuf jechaan barachaa jira. Garuu garan itti goruun na beeka. Mana barumsaa keessatti gaafa hiriyoonni koo ishee heerumtee galte naan jedha yaaddeetta. Akkan ittiin baradhu na beeka. Otoon barumsa koo dhaabuu baadheetii natti tola ture dhugaa. Garuu amma humna kootii ol ta'e wanti hundumtiyyuu maa inni nuuf facheesee qaame. Barumsichi soonatti hafe maa inni. Ana biraan darbu dhugaa. Kanaan duras beektanii wanti darbu hin jiru ana bukeedha. Wanti hundumtiyyuutti dabalamaa deema malee ana biraan darbu. Waanuma hundatu na keetii ol ta'a gaafa irra deddeebite yaaddu jechuudha. Jireenya kee keessatti hiriyoonni kee barsiisonni kee waanuma naannoo koorra jiru jechuudha waan na gammachiisu dhabe. Barumsa sana dhiisa jechuudha. Barumsaan tokko kaayyoo qabda mitees barachuu kanis jalqabdee yeroo kaayyoo qabaattee namti. Akkan itti baradhu dhabe. Qaramiin hin baradhaa hiriyoonni koo mana barumsaa keessatti hin beektanii.
Akkam nagaa keeti? Jira gara tarabbi. Nagaa hojiin akkam? Hojii bareeduudha. Safarri kun akkam? Safarri gaariidha amaan jira. Akkam hojiin gaariidha? Hojiin gaariidha gara tarabbi amaan jira. Nagaadhati. Jira. Waa si gaafadhu safara kana miteeti? Maayii naannoo kana jira. Dhalatama safara kanaati? Hojiin gaariidha namni? Hojiin gaarii. Bakka waa si gaafadhu. Tokkoon. Baaba ishee inni sa'aatii kamii fa'aa gala? Sa'aatii kana akkamii manatti gara manaatti deema? Yeroo isaan galanii nan argaa tokko abbaa ishee mucaa ishee deemtu sana miti? Eeyyee ishee barattu sana mucaa ishee barattu sana abbaan bashii sa'aatii meeqa fa'iin gala sa'aatii meeqa fa'iin darbee gara manaatti galaa siin jechuu kootee ani. Rakkoon qabu barbaaddaniiti? Naguma moo? Naguma waan biraa tokko rakkoon hin jiru. Rakkoon qabu akka. Rakkoon hin jiru. Tole bakka. Rakkoon qabu. Qarshiin kee meeqa? Qarshii 20. Abshaalu. Poolis. Wayyoo mana hidhaatti du'uun koo amma ga'a. Mana hidhaa. Abshaalu. Oo! Jirtu. Dhaabadhu. Eessan buusa shubbitii koo irraanfadhee dhufe shubbitii. Maal gattanii? Nan bache. Eessatti hin gatte shugguxii koo eessan buusa? Mana fincaanii? Shaaworii? Moo sireerratti dhiisee ba'e? Mana yeroon qaama dhiqachuu deeme mana shaaworiitti irraanfadhee ba'e. Maal sammuun koon jedhee. Maali shugguxii dhabdanii? Maal yeroo hundaan irraanfadhaa? Ganaman fudhadhee baadhee shaaworii seenaa jiru keessatti irraanfadhee. Afaan itti gatee wallaala. Shugguxii gattanii? Shugguxiin har'a immoo naman qabuun qaba naman adamsaa jiruun qaba. Nama shugguxii sirriitti ala boorsaa keessa jiru. Harree lafan buusee wallaala. Kan si dhibu immoo yeroo hundumaan akkas ta'a. Har'a duwwaa miti yeroo baay'een akkas ta'a kan si dhibu. Wayyoo. Namni hin jiru maal akka bitii irraanfattu si meeshaa keessan? Gaariidha garuu hojii rabbiiti baga irraanfattanii akka lubbuun baasneefi. Boorsaa keessa alaqa boorsaa dudduubaa keessa. Hin jiru dhuga qoyyuu barbaadeen dhabaara. Hin jiru boorsaa keessan keessa. Maal jette? Shugguxii keessa mataa keessan keessa jira kaa ilaalladhaa. Namni hin jiru maal akka bitii irraanfattu si meeshaa keessan? Namni akka bitii irraanfattu. Hojiin nutti baay'ate halkaniif guyyaa hojjenna hojii. Duuriyyeen safara keessa baay'eedha. Sammuu keenya nu goolte hin qoramne. Namni akka bitii mee shugguxii irraanfata amma. Kan si dhibu har'a hojii baay'een qaba naman qabuun qaban dur. Ayii. Hojiin nutti baay'ate halkaniif guyyaa hojjenna hojii. Duuriyyeen safara keessa baay'eedha. Sammuu keenya nu goolte hin qoramne. Attuun immoo baay'atteetti isa yookaan baay'ee sin dhibdu. Hattuu duwwaadha mana barumsaatii ijoolleen nu qorti. Yeroo kanatti of eeggachuu qabdu sin namni sammuu isaa irraanfata hin jirtanii maal gootu ree? Sammuun keenya nurra hin jiru kanaaf hin irraanfadhe waan tokko sammuun narra hin jiru. Ofii keessa nu irraanfattanii itti ilaalaa gayyoo. Ani maa dhufeera? Ani dhufeera shugguxii kun irraanfadhee dhufe malee. Maali kana akkasiidha. Maal eessan buute ayi sammuu ayi hojii. Jirum sammuun. Duwwaan ta'e duwwaa na goote safarri. Hojiin nutti baay'ate dhimmi nageenya nutti. Sammuu maali qabdu silas maali? Duwwaa na goote akkasittiin duwwaa ta'e. Dhugaadha. Duuriyyeen safara baay'atte. Ayii ana. Sammuu godhana jiru. Abshaan. Abshaan. Jirta? Nagaadha. Akkam? Nagaa keedha? Jirta? Maanni maaf qofaa deemta bashaatu nuu eessatti tafte? Lubni irra bashaatu. Maal taateetu? Dabbara maaltu dukkanatti fakkaata? Maaltu ishee dabbara? Goraan xiqqoo attaareen jiru. Maal aarteetta immoo?
Waan ta'e itti waan ta'e itti Sitti bareedeera immoo bashaatuun garuu si faana hoo deemtu gaarii ture. Har'a maaliif gattee baate mana? Naa wajjinuma hin dhumne qotaa kennuuf. Maal godhati waa'ee bishaatuu qorattee dheengadda sinii kan mucaa dabbarsiisaa ture. Maal goone? Dheengadda maal ittiin jechaa turtan ijoollee wajjin. Maal jennere maal waama isheen gootee dubbanne malee maal goone? Waama dabbaruun hojjetii naameesin. Maaltu dabbara? Akka nama jibbisiistu naa bareete deemti isin maal? Maal jechaa jirta maal goone bashaatuun heerumteen gallee maal isuma haasofne malee maal goone? Amilee ishee maaf xiqqoo ishee gaddaame. Amilee ishee maal goone miine amma isheen heerumteen galle jechuuf immoo. Amma tu mucaan kun kaatee waan tokko ofirratti goote akkam gootu? Waa'ee kootiif moo karooruma du'uu qabdi? Waa'ee makeessaniif maaf itti iyyuu sina barattu? Maal akkas taanaan namni yoo nama arrabse namni hunduu fajjeessa ka. Of miidhaga. Achi waa itti baay'ee jira mucattiittis. Maaltu itti baay'ate? Isa maal si gashe isin garuu of eeggadhaa arraba keessan. Kamree barumsi sii galaa jira? Naa gala. Garuu mee ani kanan jedhu sitti bareedeera. Galatoo. Galanni kiisiin gala. Galatoo. Dhaabaddu kottume. Anuu waatii si gaafadha deeni yeroo baay'een mana barumsaa kana keessatti bashaatu faana waan jirtuufani calcal jedha. Kanaafiyyuu waa sitti madda edeen si sodaachaan ture har'a garuu isuma xumuraan sitti madda. Sin jaalladha. Maalaa suftaa? Maala naasaarii sin jaalladhaan sin jedhe. Kaayyoon qaba. Waggaa meeqaaf? Kaayyoo barumsaan sin jedhe. Maarree isa xumurtee nan jaallattuure ammuma si jaalladhe waluma faana guddannu. Lakkee hawaa jaalalaa keessa galuun barbaadu. Barumsaa koo irratti xiyyeeffachuun barbaadu. Maan immoo sirratti xiyyeeffachuun barbaadu.